Yooyyaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanalii keenyaa kun chaanalii keessan chaanalisti mana keessan teessanii odeeffannoo fayyaa guyyaadhaa guyyaatti argattanidha. Namoonni baay'een maamila taatanii odeeffannoo fayyaa dhimmoota garaagaraa irratti sin biraan gahaa turre hordofaa turuun keessan ni beekama. Tarii namoonni haaraan YouTube chaanalii kanaaf haaraa taatan yoo jiraattan subscribe gochuudhaan gatii kaardii tokkollee maamila taasisaniin jenna. Sagantaa keenya guyyaarraa jalqabneerra sagantaa kana waliin kan isinii waliin turu an Dr. Naafii Argeetuuti. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu hordofaa. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya dhimmoota fayyaa garaagaraa kaafnee waliin haasaa turuun keenya ni beekama. Dhimmoota fayyaa keessumaa fayyaa wal hormaataa, fayyaa waliigalaa, fayyaa daa'immanii irratti kan xiyyeeffatu jechuudha. Sagantaa keenya guyyaa irratti kan waliin ilaallu gaa'ilaa fi saalqunnamtii yookiin immoo gaa'ilaa fi walqunnamtii saalaa akkamitti ilaallaa kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Yeroo baay'ee hawaasa keenya keessatti kan baratame ifaaf bilisaan waa'ee kanaa dubbachuun hin jiru. Akkuma beekamu abbaa manaa fi haati manaa tokko miira isaaniitti gammadan keessaa miira rabbillee eebbisee nama uume keessaa tokko walqunnamtii saalaati. Namoonni waa'een tariitii yommuu waa'ee kanaa haasofnu akka safuu cabsinu yookiin immoo akka ijoollummaa keenya kaasnee waan baalagee jennee guddanne waan ta'eef akkanatti kan lalan baay'een isaanii jiru. Kanaaf guyyaa har'amee gaa'ela keessatti faayidaa akkamii qaba? Akkasumas immoo wantoonni beekamuu qabu maalidha kan jedhu. Namoonni baay'een keessan hin fuudhne heerumni jiraachuu dandeessu gara fuulduraatti illee isin fayyada jechuudha. Egaa akkuma beekamu hariiroo rakkoo fayyaa xiinsammuu akkasumas immoo rakkoo hiikaa gaa'ilaatiif sababa kan ta'an keessaa tokko walqunnamtii saalaa keessatti wal gammachiisuu dhabuudha jedha riisarchiin garaagaraa tokko beeka agarsiisutti. Kanaaf abbaan manaa fi haati manaa wal gammachiisuu qabu. Rakkoowwan dhibee kanaa wal qabatan dhufan baay'een isaanii jiru jechuudha. Kanaaf wal hubachuun, wal dhaggeeffachuun, miira ofii walii hubachuun akkasumas immoo fedhii walii walitti himuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Mee faayidaa akkamii qaba fayyaa keenyaaf yeroo isaatti yoo ta'e jechuudha. Tuqaawwan kudhan tokko waliin ilaalla. Tokkoffaarratti faayidaa saalqunnamtii hin qabu. Hariiroo yookiin boondii jabaa jaalala qaanqessuu keessatti yookiin immoo jaalala dabaluu keessatti qooda olaanaa qaba jechuudha. Yeroo abbaan manaa fi haati manaa tokko miira isaaniitti gammadan waan ta'eef hormooniiwwan akka endorfiinii fi oksitoosiin jedhaman kanneen miira ofitti nama harkisuu yookiin immoo jaalala qaanqessuu keessatti baay'ee guddaadha jechuudha. Kanaaf jaalalli jiraannaan wal hubachuu jira, wal shakkuun jiraatu jechuudha. Kanaaf hariiroo jabaa uumuu keessatti qooda guddaa qaba jechuudha. Maaliif hormooniiwwan garaagaraa yeroo sanatti ni gadhiifamu waan ta'eef jechuudha. Lammaffaarratti miira gammachuu jabaa akka argatan godha. Akkuma isin jedhee hormooniiwwan gammachuu kanneen hormooniiwwan endorfiin jedhaman kun kan gadhiifamanii namni tokko akka gammadu godha jechuudha. Baay'ee qaamni isaa akka gammadu godha. Yeroo kana immoo namni tokko yommuu gammadutti seeliiwwan qaama isaallee yeroo itti riijenereet ta'u jira jechuudha. Sadaffaa hirriba qulqulluu rafuudhaaf illee baay'ee barbaachisaadha. Abbootiin manaa fi haati manaa keessumatti yaaduu qabdu. Hirriba qulqulluu yookiin immoo hirriba gahaa ta'e. Maaliif hormooniin hirriba to'atu yeroo fakkeenyaaf piroodaaktii kaasnee dandeenya. Indirectly kallattii biraatiin hirriba to'achuu danda'a jechuudha. Kanaaf hirriba qulqulluu ta'e rafuudhaaf gaariidha. Laamee abbootii manaa yoo hirribii isin rakkise isinuma bira jirti jechuudha. Akkanatti akka hubattan gama fayyaatti wanta ta'e jechuudha waan ta'eef. Inni taanu ulfaatina qaama garmalee hir'isuu keessatti illee qooda guddaa qaba. Fakkeenyaaf daqiiqaa 30 fi gochuun inerjii yookiin immoo kaaloorii anniisaa hanga 200 olii gubaa jedha. Kana jechuun immoo furdinni garmalee akka irratti illee baay'ee gargaara. Waan ta'eef namoonni furdinni garmalee si rakkisu baay'ee sun gaariidha. Inni kan biraa boca yookiin immoo sheeppii qaamallee keessumaa dhiirotaaf maashaawwan naannoo garaaf mul'ii jiranii fi naannoo kana jabeessuu keessatti qooda guddaa qabata jechuudha. Waan ta'eef sheeppii fi boca eeguu keessatti illee faayidaa guddaa qaba. Dubartootaaf illee akkasuma maashaawwan naannoo qaama saalaa jiran jabeessuudhaanii funcaan namoonni rakkoo funcaan to'achuu dadhabu tokko jiru. Rakkoowwan kanneen akkasii akka isaan mudanne keessatti gargaaruu keessatti qooda guddaa qaba jechuudha. Inni kan biraa sammuu namaa si'eessuu, sammuu namaa aktiif godha. Dhiira qofaaf dhalaafis jechuudha. Sammuun isaanii akka inni si'aawu gaariidha jechuudha. Fakkeenyaaf amma sammuun nama baay'ee biizii ta'uu danda'a wantoota garaagaraatti. Kanaaf qooda dhugaatii dhugan
abboo manaa fi haati manaa wanta kan raawwachuun gaariidha jechuudha. Ilaalcha pozitiivii yookiin immoo self esteemii keenya yookiin immoo of amanamummaa yookiin immoo ilaalcha gaarii tokko qabaannu nama godha jechuudha. Dubartiin tokko dhiirri tokkos ilaalcha gaarii akka isheen ofiif qabaattu gochuu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Inni kan biraa dhiphina garmalee hir'isa. Wadhaa asitti meeraa hormooniiwwan dhiphinaa akka isaan hir'atanii fi hormooniiwwan gammachuu akka isaan dabalan gochuudhaani dhiphina hir'isuu keessatti illee bu'aa guddaa qaba jechuudha. Inni kan biraa dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuu qaama keenyaallee ni dabala. Kana jechuun seelonni dhiigaa adii dhukkuba qaama keenyarra ittisan jiru. Isaan kana jabeessuu keessatti qooda guddaa waan ta'eef qaba waan ta'eef dandeettii dhukkuba ittisuu qaama illee ni dabala jechuudha. Fayyaa onnee keenyaaf illee baay'ee gaariidha. Kanaaf even dhiibbaa dhiigaa garmalee ilkaalee ni hir'isaadha. Akka qorannoon tokko tokko agarsiisutti. Kanaaf fayyaa onnee keenyaatiif baay'ee barbaachisaa waan ta'eef fayyadamuun yeroo isaatti fayyadamuun gaariidha jechuudha. Gama biraatiin akkuma jechuudhaaf isin jalqaba isin yaallee wal hubachuun keessumaa dhiira qofa osoo hin taane dhalaan illee miira fedhii gaafachuu akka qaban fakkeenyaaf fedhii isaanii wal hubachuu taanii waliin haasa'uu diskas gochuu akka qaban fedhii isaanii wal dhoksuu akka hin qabne ifaa ifatti waliin haasa'uunis baay'ee barbaachisaadha. Gabaabumatti yeroo baay'ee wantoota kana dubbannu waan nama nuffisiisu hin qabu waan nama guyyaa guyyaan namni kamiyyuu godhu haala waan ta'eef yeroo isin gochaadha wanta agarsiisu waan ta'eef waan nama nuffisiisu hin qabu tariitti isiniif haaraa ta'uu danda'a namoonni baay'een keessan booda yommuu keessa galtan isiniif galuu danda'a. Bifa kanaan akkasiin nu hubattan jechuun barbaada. Sagantaan har'a isiniif qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Fayyaan dhabinaa ulfaadha.